Ati eessa oolta? Gaaffii kana kanniisaa fi tisiisatu wal gaafate. Gaaf tokko ka'anii kanniisnii fi tisiisni walitti dhufani. Tisiisni gaaffii kana kanniisa gaafatte. Akkas jettee gaafatte. Ani akka kee ilkee hin qabu. Nama hin hiddu. Nama hin waraanu. Jireenya koo qofan jiraadha. Ati immoo ilkee qabda. Nama hiddita garuu akkuma koo ilbiisadha malee bineensa guddaa miti. Namoonni immoo si jaallatu. Anaan ofirraa naa darbatu. Ani nyaata isaanii irra yoon taa'e irraa naa ari'u. Bakka ani qubadhe iyyuu kutanii gatu yookaan kutanii darbatu. Kan kee immoo nyaata ati lafa rakkinaatti qopheessite. Lafa namni gahuu hin dandeenye baattoodhaan baatamanii hallayyaa meeqa bu'anii muka meeqa yaabanii bakka ati qopheessite barbaadanii ilkee kee obsanii nyaatu. Kun maaliif ta'e? Garaagarummaan keenya maali? Jettee tisiisni kanniisa gaafatte. Kanniisnis akkas jettee gaaffii isheen gaafatteef gaaffiin deebisteef. Ati eessa ooltaa? Jettee kanniisni gaafatte. Tisiisnis akkas jettee deebifteef. Ani lafan waa argadhuun oola. Nyaata nyaachuuf, lubbuu koo jiraachisuuf, jireenya mataa koo jiraachuuf, of bashannansiisuuf jecha iddoo hin filadhu. Kosii keessa iddoo nyaanni adda addaa argamu hunda bakkiin ani dhabamu hin jiru. Mana fincaanii fi kan kana fakkaatan naanna'aan oola jetteen. Kana irratti kanniisni akkas jette. Bakka oolmaa kee sirreeffadhu. Ani daraaraa irra bakka urgaa'uun oola. Iddoo filatamaa, iddoo bareedaa, iddoo qulqulluutti kanan ani oolu. Kanaaf jaallattus jibbitus oolmaan kee murteessaadha. Namaan jaalatamuu barbaadda taanaan, filatamuu barbaadda taanaan, namni akkas barbaadu taata taanaan oolmaa kee, deemsa kee, kallattii kee, bakka oolmaa keetii murteeffadhu. Filadhu, filadhu, filadhu.